Egaa ani ganama kana qabadhee dhufee Waaqayyo sii lolaa ergaa jedhudha. Lola jechuun akka nuyi beeknutti lolli baay'ee nama humna qabutu injifata, nama dandeettii qabutu injifata, nama immoo teekniika danda'utu injifata. Lolli akkasi. Lolli akkaataa nuyi itti naannootti itti beeknuu miti. Lolli hanga nama kana sitti dubbadhu. Lola isa humna wal caalanii mo'aniitu hin taane, lola isa abalu dhiigsee, abalutu waraanee, abalutu akkas godhee miti. Waraana guddaa humna nu caalu waan sammuu keenya gararraa humnuma hin jirre tokkoon irra dhaabattee margita. Har'a waan hin jirre tokkoon, humna hin jirre tokkoon, dandeettii hin jirreen, beekuma hin jirreen, qabeenya hin jirreen, fira sibira hin jirreen, humna sibira hin jirreen waan guddaa jigsitee irra dhaabatta. Lolli innarraa waa'ee isa humna caalanii kuffisanii utuu hin taane, utuu humni namaa godhana jiru, utuu dandeettiin namaa godhana jiru isa mo'atan. Lola Waaqayyo keessa jirutu akkasi. Dadhabaa jabeessee isa humna hin qabneef humna ta'ee Waaqayyotu akkatti irra dhaabachiisa. Maqaa Yesuusiin ganama kana humna hin jirreen isa si caalu irra dhaabadhu of argi. Lolli Waaqayyo keessa jiru waan kan biraan hin gaafatu. Kallattiinumaan Waaqayyoon dhaggeeffachuudha, Waaqayyoon hordofuudha, waan Waaqayyo jedhu qofaa instruction isaa fudhachuu qofaadha. Sabni kun saba waggaa dheeraadhaaf Waaqayyo isa tajaajila, isa geggeessa. Biyya Gibxi keessatti baay'ee sabi kun saba dararamaa ture. Seenaan saba Israa'el beekamaadha. Biyya Gibxi keessatti saba humni guddaan isarra ture, waraanni guddaan isarra ture, lolli guddaan isarra ture. Sabni kuni lola keessa hadhaabatu iyyuu malee, rakkina keessa hadhaabatu iyyuu malee, irreen Waaqayyo saba kanaa wajjin ture. Amma haalli sitti deddeebi'uun, lolli sitti deddeebi'uun, rakkinni sitti deddeebi'uun, it is nothing. Waayyuu miti. Inni guddaan harki Waaqayyo sirra haa jiraatu malee. Harki Waaqayyo namarra jiraannaan, lolli jabaan Waaqayyo namaa lolu namarra jiraatee jennaan, wanti namatti deddeebi'u forsilesii ta'a yookiis humna dhabeessa ta'a. Kallattii kamiin iyyuu sagaleen wanta humna nu caalu hin dhaga'amu jechuu barbaade. Sabni kun harka Waaqayyootu isaa wajjin ture. Museen Waaqayyo wajjin haasa'a, Waaqayyo wajjin dudubbata. Gara sabni kun itti adeemu waan sabni kun godhu Waaqayyo Museetti haasa'ee godhu. Waaqayyo gaafa nama wajjin jiraatu qilleensa deemsa nama kottoonfachiisuu fi aggaamii nama dhowwatu keessatti sagaleetu jira, ergaatu jira, dubbiitu jira. Waaqayyo nama wajjin jiraannaan hadhaba rakkoo keessa ga'anii jechi nama jalaa hin badu. Hurufa rakkoo keessa dhaabatanii garatti goran dhabanii hin weerjaan. Yeroo Waaqayyo nama wajjin jiraatu, Museen Waaqayyo wajjin dudubbata ture, Waaqayyo wajjin haasa'a ture, Waaqayyo wajjin dudubbate waa'ee saba kanaadhaa hin kaasa ture. Waaqayyo biyya Gibxi keessatti akkamitti akka saba kana geggeesse gabaabaatti yoo waan xinnoo tokko ilaal, waan kudhanii saba kanaa lolee Waaqayyo akka saba kanaa wajjin jiru. Eecha kudhaniif sababa saba kanaa Fariyooniin rukutee ture Waaqayyo. Lolli Waaqayyo ittiin Fariyooniin rukutaa ture BM xamadee miti, kabbaan massaaraa hidhee miti, boombii darbatee miti Waaqayyo. Waaqayyo yeroo si wajjin ta'u wantoota ati naannoo keetti beektuun dhufee sii loluu dhiisuu danda'a. Lolli Waaqayyo ittiin si raffisee ofii isaatii karaatiin eegne, karaatiin beekne waraana mo'ame tokkotti ribaasi kaasuu danda'a Waaqayyo. Sabni kuni akkaataatti Waaqayyo isaa lolaa ture yoo fudhanne laala amma fakkeenya fagoon nannu injiraan fayyid lolaa ture, soonsaan lolaa ture, fattee fayyid lolaa ture. Amma fatteeni beektee meeshaa qabatti yoo duuka taaxurutti fatteen beektee qawween nu kaasti. Amma eessara keettee dhugaasitoo ta'u miilli farkii utaalchaaf fayyadaafi fatteen tekniika waraanaa hin beektu. Garuu Waaqayyo gaafa Fariyooniin waa'ee saba isaatiif lole fattee maguuree mana isaatti naqe. Laala namni guddaan kun, namni biyya bulchu kun, namni biyya geggeessu kun gaafa fatteen diinqaa boroodhaa eessa jedhame akkamitti waa nyaata, akkamitti galchiisa. Lola Waaqayyo sii lolu. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Lola amma namichi kun mootii ta'ee iddoo galchiisuu dhabe, iddoo gattaa'uu dhabe, iddoo ejjetu dhabe, fattee injiraan fayyid lolaa ture Waaqayyo. Boombiin harka hin jiru injiraan kana laala. Akkitti Waaqayyo sii lolu isa kaanirraa adda kanan jedheef kana. Amma nuti humna qabaannee, beekumsa qabaannee, dandeettii qabaannee mo'amuu dandeenya. Waaqayyo qabaannaan garuu hin jirree keenyarraa jirra. Gaddeebi'aa deemuun haala kee wantoonni ati yaadde, wantooti karoorsite wal si qixxaachuu diduun isaanii lola humna si caaluuf mo'amuuf sababa hin taani. Lola humna kee si caalu akka mo'amtuuf karaa si hin taani. Akka mootee galtuuf garuu Waaqayyo innati amanattu daandii ta'ee si geggeessa. Sakaraatti namana. Lola Waaqayyo isaa lolu sabni kun akka arguun barbaadan. Sabni kun
kurnafarratti waan cimaatu inni kurnaffaan garuu ergamaa morma murutu dhufe ergamaa morma jalloota qalutu dhufe inni kurnaffaa his diktaatariidhan inni humna jabeessadha humna jabeeffate isa kurnaffaa dhaqee saba kanaaf ifatti warra mana warra waaqayyoo waaqessanitti milikkita goosifateetu waaqayyo dha'icha kurnaffaa garuu morma irraa kaasutti ka'e ergamaa morma qalutu dhufe sana booda mana warra Israa'elootaatti michichila isaaniitti dhiigatu biddibamee milikkita manarraa qabu isaan duuka waaqayyootu jira isaan duuka waaqayyootu hojjeta mana isaanii inni morma muru kun hin geenye inni ergamaa hangafaa ajjeesu kun isaan bira hin geenye mana warra Israa'elootaa duutiin qaqqabne ture mootiin kun hinne waaqayyo garuu hirmijjaa dha'icha kurnaffaa booda sabni kun biyya sana keessaa akka ba'u godhe gaggabaabsanii dubbachaa sabni kun biyya sana keessaa akka gadi dhiisu Gibxi kee akka gadi dhiisu godhe waaqayyo siilola gaafan jedhu haalotaati neegna mijeesse qilleensaati keetti mataanus hin boyyaafanne godheetu dirree maatii keessatti duuta jedhamtee shakkamtu sii mijeesse qindeesse keessa jireenyaaf eeyyama kun abiliitii isaati namni waaqayyoon lolchiifatee beeku danda'een ta'u ofii isaa kara barbaade beekumsaan dandeettii isaa nama waa meeqatti bu'aa oolurra dhanna yaa'u garuu sagaleen kun nama waaqayyoo jins bahee galuuf garuu hin ta'a maqaan waaqayyoo eebbifa saba kana akka ba'u godhe waaqayyo Gibxi keessaa gaafa ba'ani waaqayyo Museen matti dubbatee godhe ba'i fuudhi ba'i saba kana jedhe Museen gaafa saba kana fuudhee ba'u sabni kun amma immoo iddoo rakkoo tokko ga'e gara raasaatti yoona Fari'oon lafti onaan Israa'elitti naanna'ee abdii kutannaa guddaa keessa jira jedhee waa'ee saba kootii yaada yoona waaqayyo yeroo Museetti dubbata yoona Fari'oon sabni Israa'el lafti onaatti naanna'ee waan an jiraadhu miti jedhee of yaada garaasaatti akkatti yaada ati immoo saba kootti naa himi ittiin jedha ture waaqayyo inni saba isaarra ture yeroo kamiyyuu gaddaa caba salphina humnaa ol saba kanaatti dhufu irraa qolachuudha harka qajeelinaa diriirsa irraan fuudhe saba kana fuudhee ba'e waaqayyo gaafa fuudhee ba'u galaana diimaa bira ga'an karaa salphaan ittiin isaan iddoo yaadame ga'anuu jira ture waaqayyo garuu beekaa naannoorra isaan fuudhee ka'e maaliif lolaadha waan ta'eef karaa dheeraayyuu yoo itti fudhate iyyuu saba isaa fuudhee lafa yaadeen ga'uuf ofitti waan amanuuf waaqayyo sii lolaa gaafan jedhu tokkoffaa dandeettii isaa akka beektan lammaffaa lafa si fuudhee ka'ee futuu sin ga'in akka karaatti sin hambifne akka tubattuun barbaada saba kana karaa naannoo yoo ta'u malee fudhatee qajeele waaqayyo galaana diimaa bira gaafa ga'ani ila fuuldurri galaanaa dudduubi Fari'oon ilaala jarri kun alana Museetti galagalanii achitti garba taanee biyya Gibxi keessatti isa mootiin akka barbaade nu godhu wayya ture maa nu baafte asitti cimsee dubbachuu barbaada maaliif nu baafte biyya keessatti jireenyi keenya garba taanee yoo ta'u malee biyya keessatti jireenyi keenya mirkanaa'u lubbuudhaan inuma jiraanna maaliif achi nu fuutee kaatette Museetti galagalte sabi kun garuu Museen ba'ii waaqayyootiin saba kana fuudhee ka'e malee tekinika mataasaa fayyadamuuf fuudheen ka namni waaqayyoon lolchiifatu sammuusaa miira foonsaa ergifatee hin jiraatu waan laftitti hin jetteefis hin qooma'u garaansaa kan biraaf hin kireeffamu Museen waaqayyoo wajjin hariiroo jabaataa waan qabuufi isa sabni kun gungumtu deebii yeroo kennu maal jedha gaa kutaa nama dubbisa kana keessatti har'a maaltu ta'a jedhe eenyuun of duratti ilaala waan ta'eef waaqayyo isaa loluu ilaala dubbadheera yeroo dara waa'ee seenaa Eelsaa irratti dubbadhe namni waaqayyo isaa loluu ilaalu waaqayyo isaa hojjetu ilaalu isa lolurra utuu hin taane isa lolurra jireenyisa Museen gara warra isa lolanii gara Fari'oon gara galaana diimaa iyyuu hin turre ijisa deemsi kun rakkisa fuulduratti deemuuf hamileen hin jiru dudduubatti deebi'uuf hamileen hin jiru sabi kun danqa guddaa ture iddoonsaa iddoo rakkisaa waa meeqa nama dubbachiisu iyyuu ture garuu waaqayyoon dhaggeeffataa waan deemuuf Museen sabni kun akka hin raafamne yoo gungume iyyuu mee isin gabii argadha har'a waaqayyotu isinii lolaa anayyuu miti eenyuyyuu miti qaama biraa waan gashuu hin qabu har'a eenyutu isinii lolaa waaqayyotu isinii lolaa har'a waaqayyotu isinii lolaa deemsa kee fuulduratti nama shakkisiisu dudduubaanis jireenyaa faamilee hin qabne kan gidduutti waaqayyo lola siifa jalqaba gidduutti waaqayyotu lola sii jalqaba waaqayyo garuu geengoo rakkinaa gidduutti allewli jedhee sii loluu jalqaba utuu galaanni ramuu argita
utuu gaarii gaddeebi'u argita, utuu rakkinoonni kee jiganii argita, utuu dhukkubni kee sirraa gadi jigu argita. Naannoonni ga'ee sagalee isaa si biraa dachaasu hin jiru.